Kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee manneen 140 namoota dadhaboo fi qaama miidhamtootaaf kennan. Hojjettoota seektara fayyaa Oromiyaatiif lafti akka kennamu murtaa'eeti jira. Israa'el daangaa naannoo Gaazaa fi Ijipti jidduu jiru guutumaa guututti to'achuusi ibsiteeti jirti. Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamoo daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwachaa jirtan maratti nageenyii fi kabajaan keenya isin haa dhaqqabu. TV waliifirraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffannee isin biraan keenya oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turtu'an Asaantii Maammadii hanga xumuraatti nu faana tura. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee manneen 140 namoota dadhaboo fi qaama miidhamtootaaf kennan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee gamoowwan ammayyaa abbaa darbii 9 mandara Toloomaan moggaafaman keessatti ijaaraman manneen 140 namoota dadhaboo fi qaama miidhamtootaaf kennanii jiru. Kantiibaa Adaanach ergaa fuula marsariitii irratti dabarsaniin namoota dadhaboo qaama miidhamtoota rakkoo hawaasummaaf kan saaxilamanii fi jiraattota misoomaaf jecha kaafaman kutaa magaalaa Lidataa bakka qorqorroo safar jedhamu jiraachaa turaniif dabarfamuu ibsaniiti jiru. Manneen kunneen goorroo duuba kutaa ciisichaa mana qulqullinaa fi nyaanni itti bilcheeffamu kan qaban ta'uu beeksisaniiti jiru. Manneen jireenyaa mandara Toloomaatti dabarfaman waliin qindeessuun dhiibbaa haadholii kan hir'isan bakka daa'imman keessa turan mana biddeen itti tolfamu ammayyaa'aa kan ta'e manneen miidhaginaa dhiiraa fi dubartii akkasumas maashinoonni uffanni ittiin hodhamu qophaa'anii jiraattotaaf carraa hojii uumuu isaaniis ibsaniiti jiru. Kanneen arguu hin dandeenyeef keeniiwwan qaama miidhamtootaaf ammoo kiraanchii fi wiilchariinis kennamuu ibsaniiti jiru. Aadde Adaanach Abeebeen bulchiinsa magaalaa waliin ta'uun manneen kanneen kan ijaare Midrook Investment Group galateeffataniiti jiru. Itti dabaluudhaanis ergaa isaaniitiin Aadde Adaanach misoomni ijaaraman hundi abdii kan namatti kennanii fi dhiibbaa jireenyaa kan salphisan akka ta'an namarratti xiyyeeffachuu keenya gochaan kan mul'isudha jedhaniiti jiru. Itiyoophiyaan fayyaa haadholii fi daa'immanii fooyyeessuun du'a hir'isuu fi dhukkuboota daddarboo ittisuu irratti bu'aa quubsaan galmaa'eera jechuun Ministeerri Fayyaa ibseetii jira. Yaa'iin dhaabbata fayyaa addunyaa 77ffaan Swiizerlaand Jenevaatti gaggeeffamaatii jira. Daraartuu Garbaa dabalata qabdi. Itoophiyaatti waggoota darban fayyaa daa'immanii fooyyessuun du'a hambisuu dabalatee dhukkuboota daddarboo gama ittisuu fi to'achuutiin bu'aan quubsaan galmaa'uusaa Ministeerri Fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa ibsani. Dr. Maqdas Itoophiyaa bakka bu'uun yaa'ii fayyaa addunyaa Swiizerlaand Jenevaatti taa'amaa jiru irratti muuxannoo Itoophiyaan gama fayyaatiin qabdu dhiyeessaniiru. Itoophiyaan tajaajilli fayyaa mirga namoomaa lammiilee ta'uu ni amantis jedhaniiru. Qaqqabummaa tajaajila fayyaa idil-addunyaa wayita mirkaneessuun eenyuun iyyuu cinatti dhiisuu hin qabnu kan jedhan ministeerittiin daangaa tokko malee lammiilee keenyaaf tajaajila fayyaa kennuun barbaachisaadha jedhani. Waggoota darban Itoophiyaatti maatii giddugaleessa godhachuun hojiilee hojjetamaniin keessumaa sagantaa eksteeshinii fayyaatiin lammiilee baadiyyaa dabalatee hubannoo uumuu fi tajaajila fayyaa bu'uuraa kennuun bu'aaleen quubsaan argamuusaa eeraniiru. Keessumaa fayyaa haadholiif daa'immanii fooyyessuun du'a hir'isuu COVID-19 dabalatee hojiilee dhukkuboota daddarboo gama ittisuu fi to'achuutiin hojjetamaniin bu'aan argamuu dubbataniiru. Haa ta'u malee sirni fayyaa cimaan balaawwan fayyaa dandamatuu fi deebii hatattamaa kennuu akka cimu ammas baay'ee hojjechuu qabnaa jedhaniiru. Biyyoota guddachaa jiranitti tajaajila fayyaa haqa qabeessaa fi qulqullina qabu guutummaan dhiyeessuun rakkisaa ta'uu eeranii dhaabbata fayyaa idil-addunyaa dabalatee dhaabbileen deeggartoota dhimma ilaallatuu fi qooda fudhattoonni biroon deeggarsa akka taasisan waamicha dhiyeessaniiru. Haala wal fakkaatuun ibsi qaqqabummaa uwwisa fayyaa idil-addunyaa fi dhukkuboota hin darbin faayinaansiingii fayyaa itti fufinsa qabuu fi shoora biyyoota miseensota balaa fayyaa battala dhaabbata fayyaa addunyaa fayyaa idil-addunyaa fi insheetiivii nageenyaa fi ajandaalee biroo irratti qophaa'an bakka bu'oota jila Itoophiyaatiin dhihaachuusaa odeeffannoon ministeera fayyaa irraa argame ni mul'isa. Hojjettoota seektara fayyaa Oromiyaatiif lafti akka kennamu murtaa'e. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa guyyaa hundeeffama isaarraa eegalee gaaffii ijoo fi murteessaa godhachuun kan irratti hojjechaa turee fi rakkina guddaa hojjetaa seektara fayyaa kan ta'e lafa mana jireenyaa argachuuf gaafachaa tureef deebii akka argate fuula feesbuukii isaarratti ibsa laateen beeksiseetii jira. Xalayaan biiroo pirezidaantii Oromiyaa irraa caamsaa 21 bara 2016 barreeffame akka ibsutti
hojjettoota seektara fayyaa Oromiyaatiif lafti mana jireenyaa bakka isaan jiraatanitti waldaan gurmaa'anii akka kennamu biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaatiif kallattiin kennameeti jira. Hojjetaan seektara fayyaa naannoo Oromiyaa bakka jiru maratti akkaataa qajeelfamaatiin gurmaa'anii carraa kenname kanatti fayyadaman waldaan ogeeyyota fayyaa Oromiyaa beeksiseeti jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaadhina diinagdee maatii sadarkaa hundaan mirkaneessuun guddina biyyaa dhugoomsuuf sochiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru ibseeti jira. Taarikuu Baqqalaa dabalata oduu kanaa qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa badhaadhina diinagdee maatii sadarkaa hundatti mirkaneessuun guddina diinagdee biyyaa dhugoomsuuf sochiilee garaagaraa hojjechaa akka jiru ibsame. Maatiin bu'uura waa hundaa ta'uu irra darbee hawaasnii fi biyyi maatii irraa ijaarama. Diinagdeen maatii cimaa ta'uun ammoo biyya diinagdee cimaa qabdu ijaara. Mootummaan naannoo Oromiyaas badhaadhina maatii sadarkaa hundatti mirkaneessuun badhaadhina biyyaa dhugoomsuuf inisheetiiviiwwan adda addaa magaalaa fi baadiyyaatti labsuun hojjechaa jiraachuu isaa ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa ba'e ni ibsa. Biyyoonni kanneen akka Chaayinaa, Siingaappuurii fi Maaleeziyaan mootummaan diinagdee guddina biyyaa keessatti shoora jabaa qabaachuun hawaasni irraa fayyadamuun badhaadhinni maatii fi biyyaa akka mirkanaa'u taasisuu irraa fayyadamaniiru. Biyyi keenya immoo sadarkaa jireenya maatii jijjiiruun badhaadhina maatii mirkaneessuuf hojjechaa jirti. Badhaadhinnis diinagdee qofa osoo hin taane diimokiraasii, siyaasa bilisaa fi hirmaachisaa akkasumas ammoo seenaa gabbataa qabaachuus ni dabalata. Akka ragaa madaallii baankii addunyaatti namni tokko jireenya fooyya'aa qabu jiraata kan jedhamu yoo guyyaatti hanga doolaara 2 olii galii dhuunfaa isaa irraa argatedha. Galii maatiin tokko guyyaatti argatus diinagdee biyyootaa irratti hundaa'a. Akka ragaa bara 2022 ba'ee agarsiisutti biyya keenya Itoophiyaa dabalatee uummata gammoojjii saaraa gad keessa jiraatan jedhaman tilmaamaan biiliyoona 1.2 ol ta'an keessaa dhibbeentaan 35.4 kan ta'an galii isaanii guyyaatti doolaara 2.1 gad kan ta'e sarara hiyyummaa gadii keessatti argamu. Akka ibsa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa biyyaattis ta'ee akka Oromiyaatti badhaadhina diinagdee maatii fi biyyaa dhugoomsuuf hojiin diinagdee damdaneessaa ijaaruu, aadaa qusannoo guddisuu, carraa hojii uumuu fi aadaa hojii jijjiiruun galii nama dhuunfaa fi maatii guyyaatti guddisuuf hojjetamaa jiras jedhameera. Badhaadhina diinagdee maatii dhugoomsuuf ammoo qonnaan bulaan akkamiin akka oomishu, daldalaanis maal akka daldalu, hojjetaan akkamiin akka tajaajiluu fi hooggansaa akkamii akka kennuu qabu beekuun ariitii, qulqullinaa fi baay'inaan hojjechuun ga'ee qaama hundaa yoo ta'u, inisheetiiviiwwan biyyi keenya bocee hojjechaa jirtu kanneen akka qamadii bonaa gannaa oomishuu fi oomishaalee garaagaraa kilaasteraan hojjetamaa jiran fakkeenya gaarii fi milkaa'ina imala diinagdee fi badhaadhina biyya keenyaatis jedhameera. Gaazexeessaa fi barreessaa gameessa Isaayyaas Hordofaatiin kan qophaa'e kitaaba hawwii filmiidhaan qopheessuuf dhaabbata Faayaa Intarteementii waliin waliigalteen mallatteeffame. Barreessaan kitaabichaa obbo Isaayyaas Hordofaa fi dhaabbatichi hoteela Kakuu Maammeetti har'a miidiyaaleef ibsa laataniiti jiru. Girmaa Guddisaa akka ta'anutti isin biraan ga'a. Kitaabni hawwii kan gaazexeessaa fi barreessaa gameessaa Isaayyaas Hordofaan barreeffame gara fiilmiitti jijjiiramuuf akka jiru himamee jira. Asoosamni afaan Oromoo hawwii jedhu gara fiilmii afaan Oromootti jijjiiramuun daawwattootaa fi jaallattootaaf yeroo gabaabaa keessatti hojjetame akka gahu hojjetamaa jiraachuu himamee jira. Kitaaba asoosamaa kana gara fiilmiitti jijjiiruun kan hojjetu dhaabbata Faayaa Intarteementii yoo ta'u, fiilmii hawwii kana hojjetame akka xumuramuuf gama bajetaas ta'ee gama hundaan qophiin hundi xumuramuusaa hojii gaggeessaan Faayaa Intarteementii dargaggoo Lalisaa dirribaa himee jira. Fiilmii hawwii yookaan immoo asoosama hawwiirraa fiilmii kana qopheessuudhaaf yookaan fiichar fiilmii kana hojjechuudhaaf dhaabbanni keenya egaa already baajeta sanaaf isa barbaachisu pre-production qophaa'insa qabu hunda xumuratee hojiitti galee jira. Akkuma amma isiniin jedhee waan production wal qabatu tootaalii hundumti harka keenya keessa jira. Ergisa mana namaa dhannu hojjechuudhaaf humni keenya sanaaf gahaadha. Baajeta almost agaa qarshii miliyoona 3 ol hawwii hojjechuudhaaf baajeta qabannee karaa hundumaan dorgomaa kan nu godhu. Taatoon afaan Oromoo dur rakkina birrii bo'aa tolan hojjedha jedhaa yaaddaa hojjetu waan sana miis gochuu barbaanneeti. Kitaabni hawwiin amma gara fiilmiitti osoo hin yaadamiin waggaa 37 dura karaa raadiyoo Itoophiyaatiin bifa diraamaatiin darbaa akka ture gaazexeessaa fi barreessaan kitaaba hawwii obbo Isaayyaas Hordofaa yaadachiisanii jiru. Bara 1979 raadiyoon Itoophiyaa qophii afaan Oromoo qophii bashannanaa qabna turre. Ganama sa'aatii tokko sanbata guddaa sa'aatii tokkotti qabna guyyaa keessatti raadiyoon Itoophiyaa dur ji'a afuriif deeme. Hiriyoonni koo har'aa lubbuudhaan hin jirre Saamu'eel Dhaabaa latii ta'ee hojjetee diraamaasaa Haliimaa Usmaan har'aa jirti, isheenis lubbuudhaan jirti. Isheenis immoo hawwii taatee hojjettee sagalee bareedaadhaan Saamu'eelis akkasidhaa. Fiilmiin hawwii yeroo xumurametti uummata akka gammachiisuu danda'u abdii guutuu qaba jechuunis obbo Isaayyaas dubbatanii jiru.
fiilmii hawwii uummatii akka itti gammadu abdiin godhadhaa. Faayaa fiilm production and entertainment immoo nan galateeffadhaa. Seenaan kitaaba hawwii keessa jiruu fi jireenya hawaasaa dur jiruu fi kan amma jiru garaagarummaa kan qabu yoo ta'u gufuuwwan nu mudatan hunda darbuun milkiin ni xumura jechuun daayireektara fiilmii hawwii kan ta'an dargaggoo Qumbii Alamuu dubbatee jira. Kitaabni hawwii seenaan hawwii gurra namaa bira kan gahaa ture sagalee yookiin seenessuudhaani amma mootuu gara hawwii sana mootuu fuunee ijaan uummata biraan gahuudhaaf yeroo deemnutti wantoonni baay'een duubatti nu deebisan jechuudha. Gara 19 duubatti deebina. Yeroo duubatti deebinu mootuu chaalenjiin akka daayireektara tokkootitti kan mudachuu danda'u lookeeshinii ta'uu danda'a. Staayilii mootuu uummanni yeroo sanatti keessa jiraatan sanas fiduu barbaachisa. Kanarratti chaalenjii nu godhaa garuu madabarra jennee yaanneerra. Rakkoon tokko yoo nu mudatu baate malee fiilmiin hawwii baatilma keessatti hojjenne kan xumurutaa jechuun hojii gaggeessaan Faayaa Entertainment dargaggoo Lalisaa Dirribaa dubbatee jira. Akka dhaabbata Faayaa Film Production and Entertainmentitti wanti nu gufachiisu hin jiru garuu haalli nageenyaa yookaan rakkoo lookeeshinii irratti wanni nu mudatu yoo jiraate gaaffii nutti uumuu danda'an ala nuti ji'a lamaatti hojii kana xumurree hawaasa bal'aaf yookaan daawwattootaaf banaa goona jennee abdannaa. Geejjibni galaanaa fi loojistiikii Itoophiyaa ji'oottan 9 darban galii birrii biliyoona 39 argachuusaa beeksiseeti jira. Liyaa Taaddasa. Geejjibni galaanaa fi loojistiikii Itoophiyaa ji'oota 9 darban galii birrii biliyoona 39 argachuu beeksiseeti jira. Dhaabbatichatti daayireektarri qajeelcha karooraa fi daldalaa Biraanii Gabra-Egzaabiheer haala rakkisaa naannichaaf osoo hin jilbeenfatin fe'umsa biyyattiif barbaachisu imalchiisaa turreerras jedhaniiti jiru. Ji'oota 9 darban dhaabbatichi dhaabbilee doonii idil-addunyaa isa waliin hojjetan waliin ta'uun fe'umsa toonii miliyoona 2.8 imalchiisuun karoora isaa keessaa 119 raawwachuu danda'u beeksisaniiru. Dooniiwwan dhaabbatichaan fe'umsa toonii 266 imalchiisuun karoora isaa keessaa harka 126 raawwachiisus himaniiru. Haaluma kanaan ji'oota 9 keessatti galii birrii biliyoona 34 argachuuf karoorfame birrii miliyoona 39 argachuun danda'amu eeraniiti jiru. Kana keessaas taaksiin dura bu'aa birrii biliyoona 4.7 argachuuf karoorfame birrii biliyoona 6.2 argachuun danda'amus ibsaniiru. Dhaabbatichi gara biyyaatti kan hin galle buufataalee doonii idil-addunyaatti biyya tokko irraa gara biyya biraa fe'umsa imalchiisuu irratti hojiin hojjechaa jiru. Itoophiyaan sharafa alaa akka argattu kan taasisuudhas jedhan. Kanaanis ji'oota 9 darban gabaa barbaaduun hojii hojjetameen fe'umsa toonii 9,000 imalchiisuun danda'amuusaas himaniiti jiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa wabeeffanne. Oduu biyya alaatiin Israa'el daangaa naannoo Gaazaa fi Ijiptii jidduu jiru guutumaa guututti to'achuu ishee ibsiteeti jirti. Waraanni akka haaraatti Israa'el Raafaa irratti jalqabde ji'oota 7 itti fufuu mala jedhameeti jira. Hudii Musaa dabalata qaba. The Israeli military says it's taken control of the border between Gaza and Israel. Jabeessee ibseeti jira. Kun kanumaan asoo jiru ammoo waraanni Gaazaa ji'oota 7 oliif kan itti fufu ta'uu isaa ibsameeti jira. Waraanni Gaazatti geggeeffamaa jiru yoo xiqqaate tilmaamaan ji'oota 7 oliif kan itti fufuu danda'u ta'uu isaa qondaalli olaanaan waraana Israa'el ifoomseeti jira. Ji'oota 7f waraanni akka itti fufu eeyina kan jaan gorsaan nageenya biyyoolessaa muummicha ministeera Israa'el Zaachi Hanegbii qondaalli kun buufata raadiyoo biyyattitti akka dubbatanii jiranitti yoo ta'e waraanni Israa'el daangaa Gaazaatii fi Ijiptii jidduu jiru harka 75 ol to'achuu isaatis ibseeti jira. Oduma kanaan wal qabate kanaanis ammoo waraanni Israa'el ibsa akka haaraatti irra deebi'uudhaan baasee jiruun daangaan naannawa Ijiptii fi lafa Gaazaa jidduu jiru guutumaan guututti to'atamee jiraachuu isaa ifoomseeti jira. Raabaaf akka itti fufuu malu dubbachuu isaaniitis ammoo dhaga'ameeti jira. Waraana Gaazatti geggeeffamu booda ammoo Gaazaan akkamitti buluu qabdi kan jedhu ilaalchisuudhaan Israa'el tarsiimoo qabatamaa akka qopheessituuf dhibbaan keessaa fi alaayis irratti deemaa jiraachuun isaa ifoomee kan jiru yeroo ta'u bulchiinsi Benjaamin Netanyaahuu ammoo dhimma kanaan muddamee qabamee jiraachuun isaatis ifoomeeti jira. Qondaalli Israa'el akka dubbatetti yoo ta'e ammoo dhimma kanarratti mootummaan isaanii daangaa Gaazaa fi Ijiptii jidduu jiru qabachuu isaatiin meeshaalee waraanaa Hamaas bira kan geenye jala sararamee baramuun danda'ameeti jiras jaameeti jira. Hamaas karaa daangaa Ijiptiin dho'isaadhaan meeshaa galchaa jira kan jedhe bulchiinsi
Benjaamin Naatanyaahuudha guutummaa daangaa Gaazaa fi bulchiinsa Ijipti jidduu jiru to'atus ammoo mootummaan Misri ammoo kun maqa balleessummaadha jechuudhaan deebisaa gama isaatiin kenneefiiti jira. Haleellaa Israa'el raafatti geggeessituun kanneen miidhaman gara hospitaalaa geessuudhaaf rakkisaa akka ta'ee fi haalli jiru ammoo hojjettoota fayyaatiif hedduu yaaddoo ta'aa dhufuu isaatis ammoo ministeerri fayyaa Gaazaa gama isaatiin ibseeti jira. Yeroo ammaa ammoo namoonni miiliyoona takka tuqaa 9 ta'an baqatanii kan jiran yeroo ta'u dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jeetti ammoo hospitaalonni dukkaanaa yaala fayyaa kan raafaa jiru kana keessatti lakkoofsi namoota miidhama laafatti jalqabde kana ammoo akka saffisaan dhaabdu manni murtii haqaa idil addunyaa ajaja dabarsee turuun isaanii yaadatama. Manni murtii haqaa idil addunyaa ajaja dabarsus garuu ammoo muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Naatanyaahuun ajaja mana murtii haqaa idil addunyaa tarkaanfachuudhaan an hin dhaga'u hin agarus jechuudhaan fuulduratti tarkaanfachuu akkuma itti ufetti jira. Kun kanumaan osoo jiru ammoo waraanni Gaazaadhaarratti baname kan ammoo bakka lammiiwwan Gaazaadhaa kan nagaa itti walitti qabamanii jiran Raafaadhaarratti lafoodhaan jalqabe kun ji'oota 7 dhufaniif itti fufuu kan malu ta'uu isaatis ammoo gamasirraa barameeti jira. Egaan jaalatamoo daawwattoota keenya waliif TV irraa oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kan agaammaa turanii oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte aan Asaantii Mahammadiin ture. Qophiilee waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.